Dajjaal eenyu wanta jedhurraa waliin ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu nuti gola seenaa keessa seennaa achiin booda galaana seenaa keessa wajjin gasseenaa jechuudha. Jalqabarratti almasiihii dajjaal jechuun hiika qaba. Almasiihii jechuun hiika lama qaba jedhu. Inni tokkoffaan nama akkaan deemu jedhan. Deemsa kana yeroo gabaabaa gidduutti lafa fagoo deema waan ta'eef uummata addunyaa kanarraa bakka baay'ee gahaa waan ta'eef almasiih nama baay'ee deemudha jedhama. Ammas immoo almasiihni biraan iji isaa kun irraa haxaamaa kan ta'e jedhama. Ija tokko qaba waan ta'eef nuurri ija isaatii kun irraa ka'eera niyyuu. Almasiih jechuun haxaamaa irraa iji isaa jechuudha. Almasiih Iisaa immoo jennaan tokko tokko Nabiyyallaa Iisaadhaan alayhi salaam. Inni immoo Nabi Iisaadhaan immoo almasiih maaliif jedhamennaan isatu dhukkubsataa kana fa'aa du'aa kana fa'aa haxaa'ee fayyisa kanaaf almasiih jennaan. Dajjaaliinoo ija isaa kanatu haxaamaa yookaan nama baay'ee deemsa kan danda'u kanaaftu almasiih jedhameen. Dajjaal jechuun immoo sobaa jechuudha. Garuu sobaa jechuun baay'ee sobaa jechuudha. Dajjaal jechuun mootii jallaa kan nabiyyoonni rabbiin erge hundumtuu uummata isaaniitiif yaadda'anii uummata isaaniitiin ofirraa fi gadhaadhanii itti himaa turanii jechuudha. Carraan kun wal dabarsee utuma dhufu uummata nabi Muhammad bira ga'e salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam gaafa waan kana himan sahaabonni baay'ee shook ta'anii baay'ee rifatanii ifin guyyaa gaafa sanaa gaafa isaan biizii ta'anii jedhama. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam abshiraa jedhanii yoo jedhan anaa isin keessa jiru ba'e anatu irraa isinirraa deebisa yoo garuu anaa du'ee hin dhufatee kullum mriin hajiijun an nafsihi jedhan namni hundumtuu ofirraa adeebisuu jedhan sana booda akkaataa nuyi ittiin ofirraa adeebisnuu fi waan hundumaa nuuf himanii jechuudha. Egaan gaafa seenaa isaatti seennu dajjaal kun eenyu akka jedhe gaaffii baay'eetu jira. Irraa gaaf tokko gaafa rasuulli jedhan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waa'een gurbaa tokko dhufee rasuulatti himame. Gurbaan suni ijoollummaadhaan Yahudaadha. Ijoollummaadhumaantu waan adda addaa kana dubbata baay'ee shakkisiisaa iji isaas akka kana jedhamee gaafa rasuulatti himamu rasuulli sallallahu alayhi wasallam kun dajjaal sana ta'uu danda'a yaada jedhuuni umariin fudhatanii gara gurbaa kanaa deeman. Gaafa isaanitti dhiyaatanii Ibnu Sayyaad jedhama. Saafii Ibnu Sayyaad gurbaan suni jechuudha. Mucaan kun xiqqoodha. Gaafa rasuullitti dhiyaatanii mana gajjallaa jedhama. Bustaana wayii keessa ciiseetu akka abjuu keessa akka qaajja'uu wayii godhataadha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa kana argan baay'ee gammadan. Sababni isaa yeroo inni abjuu keessa qaajja'u kanatti dhiyaataniitu wanta inni jedhu dhaggeeffatanii FOX isaaniitiin jijjiiranii namni kun dhugaa nabiyyiidha moo dajjaal isa jedhan sana adda baafachuuf gaafa isaan dhaqanii rasuulli dhokatee itti deemaa jira harmeen isaa argiteen. Harmeen isaa argitee yaa saafii Muhammad sitti dhufeera jettee itti lallabde. Sana booda gurbaan gaafa lafaa ka'u rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhokatee itti deemaa jiraachuu argee ka'ee fiigee jettee jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ituu ishee waamuu diddee jedhan silaa waa'een gurbaa kana adda nuuf ba'a ture jedhan. Sana booda erga inni ka'ee dammaqee bira dhaqanii innaan itti dhufee annabiyyi ta'uu kootti namantaadhanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyi warra wallaalaa ta'uu keetti nan amanaatti hin jedheen. Sana booda gurbachi achas deebi'ee mucaadha beekaa. Ati nabiyyi ta'uu kootti namantaadhe rasuula gaafate sallallahu alaihi wasallam. Rasuullis annabiyyi rabbi hundatti namanaa jedhanii. Sababni rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkas jedhaniif jedhu namoonni yeroo sanatti si booda nabiyyiin hin dhufu ergaan jedhu rasuulatti hin himamnee jedhan. Lammaffaa immoo yoo namnichi kun nabiyyiidha ta'e nabiyyi rabbii mormuu ta'a waan ta'eef annabiyyi rabbii hundatti namanaa jedhanii. Sitti namanaa miti yoo nabiyyi taate sitti namanaadha malee. Sana booda ammas ifan baaneef waan ta'eef gaaffii gaafachuu jalqaban. They start talking with them. Maal jedhaniini iskii maal faasitti mul'ata abduu keessannaan dhugaanis natti mul'ata sobnis natti mul'ata jennaan sirkaa bal'eeraa jedhan. Amma persentii murtaa'e akka inni sobduu ta'e baraniiru jechuudha. Ammas takka jedhanii onnee koo keessa waan ta'e sii dhosseen jira jedhanii meeskii waan an dhossisana natti himuu dandeessaa jedhanii isheen kun gaaffii jabduudha. Sababni isaa yoo inni wanta inni dhokse wanta rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhokse kana sirrii isaatti hime akka nabiyyii ta'ee dhimma kana rabbiitu waan keessa namaa rabbii qofatu beeka waan ta'eef rabbiitu isatti hime waan ta'eef nabiyyii sirriitti. Yoo kanaan ala sobduudha waan ta'eef adda baafatan jechuudha. Wanti rasuulli sallallahu alaihi wasallam qoma isaanii keessa dhossan sun immoo suuratu Dukhaan ayata jedhu jechuudha. Sana booda sittan hima jedheen maal odhannaan addukh jedheen baay'ee deemti garuu argachuu hin dandeenye. Hamma ta'e sheexanni irraa fuuteetti himtee garuu guutuu isaatti himuu hin dandeenye. Silaatuu guutuu isaa addukhaan jedheeni rakkoo guddaa ta'a ture jechuun hin shakkama ture. Amma garuu addukh gaafa inni jedhuuni guutuu isaa waan hin arganneeftu waa jedhaniin sobduu jedhanii iqsa jedhanii qadrii rabbi sii kenniran dabartu ati callisa jedhanii sobduu ta'uu isaatti himanii achiin eeyyaduu kaa jiran jedhe Umar mitiire Umar immoo baay'ee nama rasuulatti haasa'u kana baay'ee haasaadhaan sirreessu ni beektu achiin seefii isaa luqqifatee gaafa inni itti qophaa'u waa jedhanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhiisee jedhanii namichi kana jedhan yoo dhuguma dajjaaliin ta'e jedhaniin ati ajjeesuudhaaf ga'een siif hin kennamne nama biraatu dhufaadhan masii dajjaalee kan ajjeesu jechuudha. Kanaafuu dhiisi jedhaniin sana booda dhiisanii jechuudha. Booda keessa eegaa jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam namicha kana sirriitti hordofaa jedhan.
dhugaasii soobisa adda nuuf ba'a jennaan hordofuu jalqaban saabonni utuu hordofanii booda keessa jedhan namichi kun dhufee asallamee hajjiyyuu godhee ilmaaniyyuu horatee jedhan garuu dubbii jabduu tokkotu ta'e booddee keessa waa'ee namicha kanaa innis nama iddoo lamatti qabe warri kaan badee ba'e jedhu warri kaan jira jedhu yaada jabaa turati jira jechuudha. Egaa sayyaad inni ittiin jenne suni inni Rasuulli sallallahu alaihi wasallam eegaa jedhan sun booddee keessa dhufee islaama ta'ee hajjii godhee ijoollee horatee garuu jedhan namni yeroo hundumaa kun dajjaal ittiin jedhaadhan jechi namni akkas ittiin jedhu kun immoo baay'ee isa aarsa jedhan keessa isaatti sababni isaa maqaa nama fokkataa kanaani ispeeshaalii maqaa nama du'aayyuu salaata keessatti almas waa'uuzu bika min fitnati sharril masiihid dajjaal jenneerraa maganfannu kana isaaf kennamu kana baay'ee isa aarsaa jedhan sana booda Abdullah bin Umar faatti dhufee radiyallahu anhu maal namni akkas naan jedha anoo akkas miti jedhee itti mateedhan even qoy dajjaaliini makkaaf madiinan seenu jennee rasuulli jedhee Abdullah bin Umar itti mannaan eeyyee jedheen kanaafuu ani immoo amma makkaa deemee dhufe amma immoo kunoo madiina taa'in sitti haasaaraattiin jedheen ammas immoo irra deebi'ee maal jedhaani dajjaal ijoolleen godhatu hin jenne eeyyee ani immoo ijoollee qaba kunoo fuudheeyyuu ijoolleen qabaa jedhee Abdullah bin Umar itti mate kana malee immoo dajjaalii hin fuudhu hin jenne amantiin qabu jenne ani islaama kunoo jedhee Abdullah bin Umar itti himatee jedhan yaadi tokkoffaan isa kanadha yaadni lammaffaan kan jiru immoo seenaan akka barreessetti namichi kunii jedhan aarii kana taa'ee aaraadhan isa namni akkasittiin jedhe kanatu aaraa jedhan sana booda gaaf tokko ijoolleen isaas kaadii jalaa dhumte jedhan ijoollee qaba inni jenne sun jalaa dhumnaan Abdullah bin Umar bira dhaqee Abdullah bin Umar gaafa inni namni akkas naan jedha maaloodhaa jennaan situ kana jedhee Abdullah bin Umar gaafa inni taasa'u namni illee akkas naan jedha yoo ta'es rakkoon qabu jedheedhan dajjaalicha yoo ta'es taataan qabu jechuusaa sana booda Abdullah bin Umar hirrifate jedhan rifateetu ka'ee ulee wayitiin rugute jedhan sana booda namichi kun bokokee aaree ba'ee sokke jedhan seenaadhaan immoo wanti jiru dajjaalumti kan inni sharrummaa isaa jalqabuuf ba'ee jedhan aarii wayii wanti wayii isa mudannaan sababa aarii sanaatiif ba'ee sokkeedhan yeroo jalqabaatiif iyyuu kan inni dajjaaliin ta'ee ba'ee jechuudha. Egaan Abdullah bin Umar yoon dajjaaliin ta'es baay'ee nan dhibu natti tola gaafa inni jedhu aliqaawwamin bihoonin maaliqaawwamin siiloo Abdullah bin Umar ulee wayitiin gaafa inni rukutu ammuma kana wanta fakkaadan bokokee aaree yeroo suma ba'ee yerooma sanatu dhaqee miseensa guute fakkaataa dajjaaliin ta'ee oduun jedhu jira seenaan jedhu jechuudha. Gaaf tokko musliimoota wajjiniinis bahee lola wayii deemanii jiran. Sana booda lola sana irratti namichi kun deemeera. Gaafa lola sana injifatanii ka'anii namichi kun warra du'an keessas hin jiru warra fayyaa galan keessas hin jiru yeroo suma shawwadee ba'e yaadii jedhu jira. Inni kun gaan waan seenaan waa'ee dajjaal irratti dubbatu. Kan biraan immoo kan qulqulluma isaa saabonni dhaqanii ijaan arganii wayiitu immoo jira. Samii maddaarii hadiijisaa kan inni dhaqee dajjaaliin qaxxitaama itti haasa'ee dhufee rasulatti himeetu jira jechuudha. Eessatti argan laata? Akkamitti immoo argan? Maal waliin dubbatan laata? Aartii taanutten isiniif dhiyeessee deebi'a. Dajjaaliin nama haasa'ee dhufee jechuudha. Maal fa'a waliin haasa'anii viidiyoo taanutti wal agarra mana keenyaaf haaraa yoo taatan fooloo godhaa ergaa keenya dhaggeeffadha. Annaasir Haaruu.